Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keessaniinuu nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa ani maqaan koo luba Tafarii Amanteen jedhama. Istiidiyoo Ifakeet keessatti argama yeroo ana. Kanaaf warri faarfannaa akkasumas immoo lallaba maxxanfachuu barbaaddan kan kana fakkaatan dhuftanii lakkoofsa asirra jiru kana fudhattanii maxxansiifachuu dandeessu isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan torbee darbee wanta gara barraa taasaa turre isa xumurreerraa isa keessatti waan ani isinii ibsee darbu walakkaatti kutamee wanta gara keessanii darbatamu fudhattanii wajjin rakkachuu isaarra guutummaa isaa Ifakeet miidiyaa jala barbaaddanii fudhachuu irra jira. Dubbiin tokko jalqaba qaba, akkasumas immoo gidduu qaba, akkasumas immoo xumura qaba. Kanaaf namoonni moddoo jaallatan fuudhanii tiintookii adda addaa irra gadhiisu waan ta'eef inni guutummaa dubbiin ani dubbadhee miti. Guutummaa dubbiin ani dubbadhee ergaan ani dabarsuu barbaade guutummaa dubbii sanaa dhaggeeffataniiti malee keessaa kutanii dhaggeeffatanii isiniin nuuf. Kanaaf iyyuu kana akeekkachiisinii kenneen darbaa. Guyyaa har'aa kana immoo walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo dubbifannee mata duree garbummaa cubbuu jalaa ba'uu jedhu irratti barumsaa sagalee Waaqayyoo waan inni jedhu walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergan dubbisee booddee Waaqayyoon kadhannee itti fufnee ilaalla. Innis immoo Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 jalqabee hanga 11tti kan jirudha. Hunduma isaan dubbisanii ittuma dubbachaa deemna waan ta'eef dubbisaa dubbachaa waan deemnuufi amma garuu lakkoofsa 1 hanga 5tti kan jiruun dubbisa. Ayyaataan dhaggeeffadha. Egaa ayyaana Waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuu itti fufna jennaare kun matumaa hin ta'u. Nuyi warra cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu jalatti jiraannare? Yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuubamne du'a isaatti isatti dabalamuudhaaf akka cuubamne hin wallaaltaniire? Nuyi cuuphaadhaan du'a isaatti isatti dabalamne isaa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna Abbaa isa ulfina qabeessa warra du'an keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti hin jiraannaa. Ameen. Walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Bara baraan kan jiraattu danda'a waan hundumaa kan taate uumaa Waaqaatiif lafaa. Sagalee kee isa hafuura qulqulluudhaan barreeffamee hafuura qulqulluudhaan yoo ta'e malee namni ibsuu hin danda'u. Akkasumas immoo namni dhaggeeffatee gadi fageenya dhugaasaa bira ga'uu hin danda'u hafuurri kee yoo ibseen malee. Namni fooniin yaada yaa Waaqayyo fooniitiin ogummaa fooniitiin bira ga'ee xiinxaluu hin danda'u. Yoo ati garaasaa saaqxee yoo ati sammuusaa bante hubachuu danda'a. Yeroo Phaawulos dhaabatee dubbatu hafuurri Waaqayyo garaa Liidiyaa bane jedhamee caafamee jira. Yoo hafuurri Waaqayyoo garaa namaa, yoo hafuurri Waaqayyoo yaada qalbii namaa baneerraan kana hubachuun hin danda'amu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qalbii saba kee akka bantu jaalala kee haa ta'u. Gooftaa Yesuus anaanis akkan dubbadhuuf na gargaari. Waan sagalee kee keessa jiru dubbii caafamee jiru isa dhugaa bor karaa sagalee kee jireenyi keenya ittiin qajeeluu kan malu dhokatee as keessa kan jiru dhoksaa sana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma nuu mul'isi. Ergaan seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Jalqabaa dhuma ta'ii nu geggeessi yaa Waaqayyoo. Ameen. Egaa ergaa kadhataa keenya xumurree booda sagalee Waaqayyoo amma dubbisee ergaa gara Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 11tti kan jirudha. Macaafni warra Roomee kun yookiin barreeffamni gara Roomeetti barreeffame kuni bara 57 dhaloota Kiristoos booddeedha. Phaawulos kan inni barreesse waldaa ishee Roomaa keessa jirtu yookaas immoo amantoota warra Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa jireenya isaanii godhatanii fudhatanii jiranii fi kan inni barreesse. Waldaa sana keessa warra Yihuudootaa warra duraan qomoo Abrahaam ufiin jedhanii isaan xiqqoodha iddoo sana kan jiranii hin baay'atanii. Garuu baay'inaanii warra orma dhufanii kaleessa Waaqayyoon hin beekne qomoo warra Yihuudootaa kan hin ta'intu isaantu Gooftaa fudhatee dhufee baay'ate waldaa kee jira. Qomoo Yihuudootaa warra xiqqaadhaa fi orma warra dhufanii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii amanan kana isaantu jira waan ta'eef isaan gidduutti rakkootu jira. Kanaafidha kan inni barreessaa jiru. Inni rakkoon ka'es immoo waa'ee garbummaa cubbuu jala turanitti jalatti deebi'uu fi garbummaa cubbuu jalaa ba'uudha. Warri suni kaleessa Yihuudoota turan waan ta'eef nutu caala nuni qomoo Abrahaamiidha jedhanii suma bakkeetiin hanna qabanneerraa guyyaa 8 jalqabnee nuni qomoo Waaqayyooti jedhanii isa kakuu sanaaniitii boonu
isinii xinnoonuu gadi jirtu yookaan achimunuun isin caallaa gara jechuutti haasa'uudha. Isa gidduu isaaniitii balleessuudhaaf kan inni barreessu. Roomee boqonnaa 1:7 yoo dubbifannee akka jedha isa kana ibsuudhaaf innis maal jedha isinitti fakkaate? Akka jedha ammas isin warri Roomaa jiraattan warri Waaqayyo jaallate isaaf akka qulqullooftaniif isin waame. Hundumaan Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaanni nagaanis isinii haa kennu jettanii nagaa koo isinii jedheetana nagaa koo isiniif dhiyeessaa. Ilaa dhaggeeffadhaa, warra Waaqayyo jaallate isaaf akka qulqullooftaniif isin waame. Warra Yihuudootaas ta'ee warra ormaa sanas isaaf akka qulqullaa'aniif waamicha isaan waame Waaqayyo. Atiin caaltaa ati gajjallaa jirtaatu hin ta'in Waaqayyoof karaa Kiristoos fayyanii akka qulqullaa'aniif. Kanaaf waamichi Waaqayyo jarreen kana waamee akka qulqullaa'aniif. Kanaaf abaluu gajjallaadhaa abaluu gararraadha kan jedhu hin jiru Kiristoos keessatti. Kanaaf isa immoo akkamittiin argattan jedhaa? Amantiidhaan kan argattanii, amanuu keessaniin kan argattanii. Kanaaf amantiin akka inni jireenya isaanii qulqulleessu. Gooftaa Yesuusitti amanuudhaan lamaan isaanii akka isaan qulqullaa'an, humna cubbuu jalaa gatii cubbuu isa kaffale Yesuus Kiristoosiin akka isaan bilisa ba'anidha. Kan inni itti himaa jiru lamaan keessanuu ga'een qabdanii Kiristoos isinii kaffalee gara jedhurra jira. Eenyuun hin caalu Kiristoos keessatti isinis qulqulloota fiin jettanii warra kanaan immoo xuraa'oodha jettanii akkasittiin gargar wal baasuun hin ta'uu jedhee ibsa. Kanaaf kaffaltii Yesuus Kiristoos yookaas immoo gatiin qaraanii irratti fannoo irratti baasedha kan isin namoomsee kan isin qulqulleesse waamicha kanatti immoo kan isin dhiyeesse jedha. Kanaaf Waaqayyoo namaa wajjin wal arguudhaaf maaltu barbaachisa yoo jettanii karaan Waaqayyoo wajjin wal argan karaa amantiirraan kan hafe karaa gara biraan hin jiru. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Amantii malee Waaqayyoon arguunis hin danda'amu. Waaqayyoon amantiidhaan argina malee beekumsa keenyaan hin arginu. Sammuu fooniitiin hin arginu. Walgahii teenyee gamaa gamanaa wal harkaa fuunee haasofnuun hin arginu. Waaqayyoon amantiidhaan argama natti amanaa jedhe. Kanaaf utuu nan argin warri natti amanan yoo gangalateeffamanidha gaafa Toomaas madaasaa keessa quba kaa'e. Erga madaa koo keessa quba keessee amantaa jedhe. Warri tun nan argin na amanan kan galateeffamanidha. Karaan itti Waaqayyo wajjin wal arganii jiraachuu danda'anii karaan isaa amantiidha. Amantii jechuun immoo waan hin argamiin akka waan arganiitti. Amanuudha, abdachuudha. Kanaaf yoo ilaaltan isa kanadha kan inni dubbatu. Kanaaf nuni jiruu gaarii qabna abboommi kurnan eegaa turre nuni qomoo Abrahaamiidha kakuu qabna nunis hin caallaa gara jedhutti dhufani. Jiruu gaariinis immoo akka inni yookaas immoo seera eeguun akka inni nama hin fayyifne isaanitti hima. Seera eeguun akka nama hin fayyifne. Seera eeguudhaan fayyinni hin taatu ta'eeti Yesuus dhufee qaraanii irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasuun irra hin jiru. Jarri immoo erga Kiristoositti amananiiti waa'ee isa seera kaleessa isaan fayyisuu dadhabe sana haasa'u. Warra kaan gadi qabanii. Kanaaf garbummaa cubbuu jalaa hundumti keessanuu ba'aa deebitanii jalatti hin qabaminaa kan jedhu jira. Kutaa Roomee kana keessa keessumatti garbummaatti akka hin deebine. Amantiidhaan Kiristoositti erga amannee booddee kanaafuu maal jedha kutaa nuni boqonnaa 6:1-5 dubbifne erga ayyaana Waaqayyootiin fayyine jennee immoo nuni cubbuu hojjennu jechuudhaareedha matumaa hin ta'u. Hin ta'u. Ayyaana Waaqayyootiin hin fayye jennee immoo cubbuu hojjennu. Ayyaana Waaqayyootiin hin fayyenne immoo seera cabsinu. Ayyaana Waaqayyootiin hin fayyenne immoo waan fedha keenya waan garaa keenyaa hojjennuure jedhetu lakkeedha. Hin danda'amu jedhe. Kakuu moofaa keessatti ta'e kakuu haaraa keessatti gaafa saba Waaqayyootti dabalamuudhaaf warri ormaa dhufan warri gooftaa namanne gaafa gooftaa fudhatanii dhufanii qulqulloota Waaqayyootti dabalamanii duris bishaaniin hin qulleeffamu turanii bishaan itti facaasamee qulleeffamu ammas immoo kakuu haaraa keessatti gaafa laaltanii hin cuuphamu hin dhiqatu hin haarawu jechaadha. Cuuphaadhaan dhufanii dabalamu. Jireenya isa moofaa sana ofirraa miicuu argisiisa. Deemsa isa kaleessa turan sana ofirraa miicanii amma nama haaraa ta'uu isaanii argisiisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:38 argitan kan argitu. Kanaaf foonitti kan dhalate fooni. Haadhaaf abbaa keenya irraa fooniin dhalanne malee hafuuraan dhalanne miti. Waaqayyo irraa garuu hafuuraan dhalatu. Karaan itti Waaqayyo irraa hafuuraan dhalatan immoo erga Yesuus Kiristoosiin amananii fudhatanii booddee inni kun tokko ta'ee akkasumas warri hin cuubamin immoo cuubamanii dhufaniiti dabalamu maqaa abbaaf kan ilmaa kana hafuura qulqulluutti cuubamaniiti dabalamu.
Gaafa maqaa Abbaaf kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti cuubaman sanaa mucaa Waaqayyoo ta'u. Kaleessa mucaa Addaamii amma immoo mucaa Waaqayyoo ta'u jechaadha. Kanaaf Waaqayyoo irraa hafuuraan dhalannaa karaa cuuphaa. Addaamirraa fooniin dhalannee Addaamirraa fooniin argamne. Kanaaf Yesuus irraa immoo isarraa immoo nuni hafuuraan dhalannaa jechaadha. Amantiidhaan. Karaa Addaamii cubbuun nutti gale. Cubbuutu garba nu godhate. Isa kana ibsuu barbaada. Karaa Addaam cubbuutu garba nu godhate nun ijoollee Addaam. Cubbuun harka keessa nu galfate nurratti mo'e. Karaa Yesuus immoo gatiin cubbuu nurraa ba'ee qulqulloota taane. Gatii Yesuus hojjete sanaan. Karaa Addaam du'an nutti gale. Karaa Yesuus immoo jireenya nuu dhufe. Ameen. Egaa isin erga Yesuusitti amantanii booddee garba cubbuu mitiidha. Garba Yesuusi malee. Garba xuraa'ummaa miti garba qulqullummaati malee. Jedha. Kanaaf nuni qulqulloofne jireenya eeggannaa jechaadha. Yesuustu nu qulqulleesse akka qulqulloofne titeenya jireenya eeggan. Malee qulqullaa'eera inni immoo dagalaa deebine dhannee xurii keessa gangalannamin. Maal jedha kutaa kanarraa? Jireenya keessan isa moofaa jedha. Jireenya keessan isa moofaa. Isa moofaa kanaan dura ture. Isa garba cubbuu ta'ee ture, cubbuu jala ture isa moofaa sana. Kiristoosii wajjin fannoo irratti fannifameera. Lafayyuu hin jiru fannifameera. Warri Kiristoositti amanan foonicha sana hin fannisaniidha. Baatanii jiru miti fannisanii jiru. Hin deema miti fannifameera. Wanti fannifame immoo hin socho'u. Wanti fannifame iddoo garaasaa dhaquu hin danda'u. Fannifameera waan ta'eef. Foon isaanii fannisaniiru malee lafa garaasaa dhaqaa jedhamti. Lafa barbaadee dhaqaa jedhamti. Kiristoosii wajjin foon isaanii fannisaniiru. Kan namoota baay'ee garuu lafa deemu. Gatiin fannifamnee fi waan margeetti dhaqee kufa. Inni fannifame garuu yoo hawweeyyuu hin dhaqne. Hin hawwa malee hin dhaqu. Harki anna yoo kajeele garatti dhaquu hin qabu. Maaliif fannoo irra jira? Miillis fannoo irra jira. Warri Kiristoos amantiidhaan foon isaanii fannisaniiru jedha. Ilaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Kan namoota baay'ee garuu lafa jira. Kanaaf rakkinni isaanii guddaan. Namooti baay'een hin duune akka jedhu Kiristoosii wajjin duune irra jedha sirraa. Namni du'e hin hatu. Namni du'e hin ejju. Du'aan hin hatu. Du'aan wayyaayyuu uffatu namatu itti qaqqajeeshee kafanayyuu malee. Du'aan hin dubbatu. Du'aan na waraantee lafa koota achitti hafee qabeenya koo akkan na gooteen jedhu du'eera waan ta'eef. Kanaaf nuni Kiristoosii wajjin duune irra amantiidhaanidha. Waan biyya lafaa kanaaf duune irraadha. Namooti baay'een hin beekanii dhiisan seetan malee Kiristoos keessatti du'aniiruu dhiisan. Tapha isin taphattan kana wallaalanii mini. Isin caalaa taphachuu danda'u. Isin caalaa wanta biyya lafaa kanarra wanta fokkisaa hojjechuu danda'u. Garuu Kiristoos keessatti du'eera jireenyi isaanii. Maarree Phaawulos akka kaleessaa ture kaleessoo hidhee nama reeba. Kaleessoo jallina hojjetaa ture. Kaleessoo waan inni hojjetaa ture beektu erga hafuurri qulqulluun irra bu'e erga Kiristoos hin amane garuu isa kaleessa nama hidhu immoo bisaatii hidhamuutti ka'e. Seera isa kaleessa lallabu dhiisee Kiristoosiin lallabuutti ka'e. Maa inni jiraa jedheem yoo sanyiidhaan kooruu ta'e eenyaan jiraa haati koo ibiruu abbaan koo ibiroota yoo beekumsa ta'e ani miila Gamaaliyaa jedhattan baradhe seera yoo karaa qulqullummaa ta'e guyyaa 8 na qabadhe yoo mul'ata jedhe amma teessoo 3 kan argee jira Kiristoosiif jedheen kan hundumaa akka kosiitti lakkaa'ee. Phaawulos kosiitti lakkaa'ee narraamu warqeetti lakkaa'aa jira. Yesuusiin hin agarre gatii ta'eef namni baay'een waan kosii warqeetti lakkaa'aa jira malee warri Kiristoosiin argee akka kosiitti lakkaa'e. Kosii baatee yaa'a kosii fitti naqatee yaa'a jechaadha garbummaa cubbuu jala galee. Kosii. Kanaaf Yesuusii wajjin jiraachuudhaaf biyya lafaatiif du'uu qabna. Hammeenya biyya lafaa kanaaf du'uu qabna. Akka nama du'ee ta'uu qabna. Isa lubbuun nu keessa isaatiin hin gallumin. Akka nama du'ee ta'uu qabna. Tu'a beennu. Yesuusii jennee akka nama du'ee ta'an. Tuu dhuguu beennu dhuguu dhiibna. Utuu arrabsuu dandeenyu arrabsuu dhiibna malee hin dandeenyu dhiibne miti. Namni farankaa dhabee dhugaatii dhiise hin galmaa'uuf. Maaliif gaafa farankaa argatee dhugaa waan ta'eef. Garuutu farankaa qabanii dhiisuudha dubbichi du'uu jechuun. Utuu rukutuu danda'anii rukutuu dhiisu, utuu dubbachuu danda'anii dubbachuu dhiisuudha, utuu ejjuu danda'anii dhiisuudha malee dadhabnaan hin maal dhiifte. Hin dadhabeera maal dhiifte?
Namoonni baay'een erga dhanni isaanii coolige erga dhanni isaanii dhume erga dulloomanii booddeetu dhaqanii bataskaanatti galu. Akkasitti dubbiinsaa utuu danda'anii sadii santu galmaa malee gaafa dadhabne ammaa sila hudhii jira utuu mana taa'eyyuu utuu bataskaana kuniibsanii mana teessaniyyuu. Kanaafi Yesuusii wajjin jiraachuudhaaf biyya lafaatiif du'uu qabna, biyya lafaatiif hin duune tana wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Roomee boqonnaa 1:8 ilaala. Dubbifadhaarra deebi'aati. Waldaa kiristaanaa bara kanaa jeeqaa kan jiru isa kanadha. Maaliif? Isa biyya lafaatiif du'ee fi isa biyya lafaatiif hin du'intu waldaa kee ta'a. Garri caalu iyyuu san du'inii laata. Isa kana dhiifama naa gootu. Hin beeku waaqa beeka waan ta'eef. Garuu waldaa jeeqaa kan jiru kanadha. Isa du'ee fi san du'intu wal keessa taa'ee garatti Kiristoos lallabamu dhabe. Maar warruma waldaa keessanii gayyaa warruma wangeela dhaga'aa jiru tokko kana hojjetaa nuun jedhu garatti itti dubbannu dhabne. Maaliif du'aatu waldaa dhufee du'aan immoo gabbahee du'aadhaaf faayidaan qabu. Inni laammoo Kiristoosiin hin fudhanne waan ta'eef firdii jala jira. Innasii garbummaa cubbuu jala jirus firdii jala jira. Inni firdii jala jiru immoo isa firdii jala jiruuf garamitti waasii ta'a, garamitti dubbatee baasuu danda'a. Namni mana hidhaa keessa jiru attamitti walii waasii ta'a. Hin danda'u. Kanaafi kiristaanonni warri Kiristoos Yesuusiin foon isaanii fannoo irratti fannisan warri hawwiif kajeellaa isaa sana fannisani isaanii kiristaanota warra du'anii jiraachaa jiranidha jechaadha. Maal kun nama yuumiti gara jedhutti yaaddum gaafanni jiruu kaleessaa dhiisu onnee kaleeyaa gaafanni lafa kaa'u haasaa kaleeyaa gaafanni lafa kaa'u waan biraa ta'e isinitti fakkaata miti jira jedheen Paawuloos nan cufe malee sagantaa isaa cufee sagantaa biraa banadhee Kiristoosii wajjin walii galee foon koo wajjin walii galuu dhiisee hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni kun nuuf baay'atu. Na keessaa waan lamatu wal lolaa jedhee foon koos ergan Kiristoosiin fudhee innis na lolaa hafuurri koos na lolaa garuu jedhee isa caalaa qallabamutu mo'aa jedhe. Isa caalaa qallabamutu mo'aa jedhe. Kanaafuu kiristaanonni warri du'anii cubbuu jalaa bilisa ba'aniiru. Maalummaan isaanii hin jiru Kiristoostu jira malee. Si'achanatu jiraata miti Kiristoostu na keeyaa jiraata. Amma nutu jiraata miti erga Kiristoosiin fudhanne Kiristoostu jiraata. Namooti baay'een garuu Kiristoosiin fudhatanii ofii jiraachaa jiru. Ofii isaaniif jiraachaa jiru. Waa Kiristoosiif jiraatan irraa hin argitan. Kanaafi maaninnatu የለም ክርስቶስን የተቀበለ ሰው በክርስቶስ የዳነ ሰው በክርስቶስ ማንነት ይኖራል እንጂ በራሱ ማንነት አይደለም። ከናፊ ክርስቶስን ጀነነ ከኮሲት ለካየን አንኮ ለበካየን አንሳፉዴ አንኬኛ ለበኬኘ ከንፎን ኬኛ ለበኬኘ ከዋቀዮ ፉደና ከናፊ ነሞቲ ባየኒ hinguune amma yormanguune hinguune utuun narmanguyin hingeessotte namooti baay'een ammayyuu hinguune utuu hin annuuramin utuu irraangu'in warra waldaa dhufan tura kina uumaa jedhamu hin quufii warra dhufan warra hejjan quufiin dhufan warra sirban quufiin dhufan warra hannan quufiin dhufantu dhufe hin fixanne achitti. Kanaafi warri hingu'in dhuftanii isin guusuudhaaf ganaa ammayyuu rakkina baay'eetu barbaadama. Harman guune baay'een nama waan irraa harma gu'uu mallu waan dhiisuu mallu dhiifne jechuu kooti. Ilaa dhaggeeffadhaa. Dhiisuu hin dandeenye taanaan namni akkaataa itti dhiisu falafalachuu qaba malee Waaqayyo cubbuu eeyyameera ayyaanaan fayyitee ta'ee lallabuun qabu. Akka itti dhiiftu yaalladhu malee mukkori malee irraa jalaan Waaqayyoon kadhachaa ayyaana Waaqayyoo waammachaa ayyaanicha ofirratti waamaa ayyaanichatti of kennaa deeme malee akkan itti dhiisuun na beettee itti fufuun xuruudha ittee dubbachuun firdiyyan biraadha. Namni iddoo mo'amtee jirti waan si mo'ee jala jirta. Maqaa Yesuusiin irraa jalqabee Kiristoos yaa mo'u. Namni baay'een Kiristoos isaan mo'ee jala jiru miti. Wanta isaan mo'ee jala jiru. Akkuma kanaan dura dubbadhe natti ulfaateedhu namoonni Waaqayyotti wanti ulfaatu tokkoyyuu hin jiru. Waan ati kiyaa ba'uu hin dandeenye tokkoyyuu hin jiru. Waan amma hojjettu kana hundumaa bara baraan hin hojjettu hin dhiifta. Maal hin dhiifta walumattooti hiree amma itti dhiisuu dadhabde warri kaan attamitti dhiisanii akka isaan itti dhiisan sana yaaltu dhiisuun dadhabe jettee garaa kutattee hin eeyyame Waaqoo jettee dubbachuu keerra du'aa taatee jireenya lallabuu keerra isa du'ee ka'e Yesuusin lallabuu dhaabatis duutee jiraachuu qabda biyya lafaatiin.
የሞተውን ኢየሱስን ለመስበክ የሞተ ያሮጌ ሕይወት ያስፈልጋል። ከናቢ macaafni qulqulluun akka jedhan nan dadhabee isa jettanii rakkoo isaan isinitti hima. Macaafa kana kee gaafa dubbiftan Roomee boqonnaa 6:13 irraati qaama dhagna keessanii kana hojii mi'aa minaa gootaniin dhiyeessinaa jedha. Dhiyeessiinsaa kan namaati jechuudha. Tu ati dhiyeessuu dhiifte eessaa fuudhee ittiin hojjeta seetan dhiyeessisaa situ dhiyeesse waan ta'eef immoo ati dhiyeessitu fuudhee ittiin hojjetan. ለክፋት መሳሪያ አድርጋችሁ ብልቶቻችሁን አታቅርቡ ይላል። አረባ keessan qabdanii isin arrabsoodhaaf qopheessinaan numa arrabsa. Isin rukutuuf qopheessin argeessa rukuta. Isin annaaf qopheessinaan numaata. Isintu qopheesse. Qaama dhagna kana Waaqayyo akka nuni to'annu nutti kenne harkaan to'atamne natti ilaanne Waaqayyo. Natu gadhiise malee. Natu ittuuf gadhiise malee garaan to'atamne naan kennine Waaqayyo. Maaliif foon koo nyaggodheen qabaa jedhe Phaawulos. Anumatu qaba jedhe malee gooftaan haa qabi hoo jedhe miti. Namooti baay'een foon koo nyaggodhiin haa qabi haa gooftaa jedhe. Ati iddoo garaa isaatti geessitaa gooftaan immoo si duukaa deemee sii qaba. Waaqa keeti moo sabanyaa keeti? Gooftaan haa qabi jedhu. Arraba koo kana naa qabi jedhu. Qabeennaan gad harkisa. Sababni isaa yoo atirii hotti jaaree ilkaan argarteetta gajjallaaf gararraadhaani atirii 32 hotti jaaree irra keessaan qorqorrootti labbadee hidhii kana jaalaatti miti sii qaba qabadhatumti malee. Sumatu qabata malee gooftaatti sii qaba. Waan ati qabachuu dandeessu sitti kenne nan dadhabeen warri jettan jilgeenfachuun dadhabee kadhachuun dadhabee tof kennuun dadhabeedha malee isintu dadhabee miti. Isintu jallinaaf dhiyeesse. Bara baraan maqaa Waaqayyoo galataan kan jajame haa ta'u. Ameen. Kanaafi sammuu tajaja waan hundumaa. Sammuu kee jira wanti ajaju. Harki kun ka'ee waan barbaaden hojjetu sammuun ajaje malee. Kanaaf inni yaada garaa keessanii waan waaqa irratti hidhadhaa waan lafa irratti hin hidhatinaa jiru maaliif isinitti fakkaate yaadi sun seexanaatti hidhannaani hojii seexanaa hojjetaa jechaadha. Kanaafidha namooti baay'een seexana ifachaa oolu cubbuu ifachaa oolu ofirraatti iyyanii lakki. Qodaasaa manaa baasa. Qodaasaa sirreessa. Somba finnee mana kana keessatti fannifnee yoo titiifni mana kana keessa tuulame baalaan afarsaa ooluunii fi iyyaa ooluun hin balleessu addana. Isa isheen irra qubattu sana manaa gadi gatuu hin deematetiin. Qodaa seexanni dhufee ittiin jireenya keenya qabatu gadi gatuudha malee qodaasa mana keessanii kufi gubadhu cabi jettanii calluma dheedaa annoo isinti kolfee. Hin gubatu. Gaafas yaada isaa dhiyeessitaniif gaafa sana fudhateetu seexanni hojiitti hojjeta. Itti argisiise akka yeroo darbe dubbanne muka kana hoo nyaatte ija keessantu bana badhe itti argisiise bakka yaada ishee achirra buufatteedha. Inni dhiyeessite isheenis jalaan dinne yaada ishee. Kanaafi seexana saabuun alaamaxxallinam inyaa na'u unu bira jira dubbiinsa. Hankeenyadha yaada isaa dhiyeessuun. Hojicha hojjechiisuun immoo kan seexanaati. Utuun hin mormina ta'e seexanaa mormaa inni jedhu afaan Ingiliffaa, afaan Amaareffaa, afaan Oromeeffaatiin geeddaraa ifadhaa jechuun. Seexanaa mormaa jechuun. Seexanaa mormaa jechuun waan inni sitti dhiyeesse iginoor godhiidha bakka dhiisii. Nan ilaallatu kun jedhiidha. Namoonni immoo gazzasuudha si mormaa jedhu. Eeyyee mormuun isaa xuruudha garuu waan seexanni dhiyeesse. Yaada seexanni dhiyeesse kan seexana deeggaru kan foon kee deeggaru kan garba cubbuu deebisee si godhu hin fudhadhu jettee dhiisuudha seexana mormuun. Mormi inni jedhu ifachuu duwwaa min ifachuu duwwaa kan goone mormi waan inni si dhiyeessuudha. Namooti baay'een nama laalaniiti kan isaan deemaa jiran. Abaluun ni lallabuyyuu, abaluun ni faarfatuyyuu, abaluun ni kadhatuyyuu akkas godhaan hin godhani jedhee isa caafamee jira. Ishi warra akkas godhan ilaalaa godhaa kan jedhu immoo eessa caafamee jira. Yesuus warra waldaa kee ilaalaa jedhe miti anaan ilaalaa jedhe. Faarfataa ilaalaa, wangeelaawii ilaalaa, qeesii ilaalaa hin jenne lakki Yesuusiin ilaalaa jedhe. Yesuus hangafa amantii keenya sattamanni isa ilaalaa jedhe. Saamu'eel gaafa ijoolleen Eelii iddoo aarsaarraa waan garaa ishee hojjettu hiriyaan koo akkas godhaa jira ankoo immoo maayinan immoo maalan caaleen jedhe. Namoonni tokko hiriyoonni koo akkas godhaa jiru immoo maalan caaleen jedhiina hin caalte ati. Kan kee foon fannifameera kan isaanii lafa yaa'aa jira waan ta'eef.
Tokko miti. Warri Kiristoositti kennatan jireenya isaanii tokko miti. Mirga irratti hin qabani. Kiristoos irratti mirga qaba. Har'aa jalqabee Kiristoos irratti mirgaa fudhatu. Kanaaf Saamu'eel hin hojjenne. Waan Waaqayyoo irraa barbaadu hojjeta. Ibsaa iddoo sana akka hin naafne taa'ee eega. Yeroo ijoolleen akkas gootu. Yeroo lubi calluma jedhe. Maali lubnuun dhiise ijoollee isaa akkas godhaa jiru. Anis immoo darbeen akkas godhan jenne. Maaliif? Yoo jettanii murtoo mana sanaa gararraa kan jiru Waaqayyo akka ta'e beeka Saamu'eel. የቤቱ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። አባን አርገራ ችረት ተከስጎቹ ደንዳ ማየሮን ገውት አባ ሙርቶ ገሩን ኑፋ ዋን ጩቡ ወጂ ወሊ ገለ ነመቲ ወካታ ጋፋ የጅቶ ንተጃጅለን ጋፋ አቶ ንተጃጅለ ዋዋቆ ጩቡ ወጂ ወሊ ገለ ስንቲ ወካታ ከናቢ ዋቆ ሲለዩ ነመጀሱ ነመለሳሚቲ ዋንተ ኤቢ ወኬኛ ቦፍቲ ወጀበን ያሊተ አታው ይወጀን ነማይ ደንታው Inajjee na wenne jabanaa kee jira. Yeegiddi jabanaa caccabsuun dirqama bofajjeesuudhaaf. Kanaaf Waaqayyo cubbuutti farada wal kee jirtu taanaa walitti farada. Bara Noohi Waaqayyo cubbuu balleessuudhaaf bishaan fide malee nama balleessuu miti namniif cubbuu wal kee jiru wal duukaa badan. Nama gubuun kaayyoo Waaqayyo miti abidda Waaqaa roobsee Sodoomiif Gamoraa. Maaliif hoo'ettanii cubbuu gubuudhaaf inni cubbuutti farade garuu wal kee jiru wal duukaa gubatan. Maarreessa cubbuun keessa hin jirre kee haa bayyadee. Harrayyuu nama jeesuun nama balleessuun karoora Waaqayyo miti garuu cubbuutti numa farada Waaqayyo. እግዚአብሔር ለዘለዓለም ኃጢአትን ይቀጣል። iddoon qabu. Waaqayyo cubbuudhaaf iddoon qabu firooma cubbuus hin qabu. Kanaaf Saamu'eel hojii isaa hojjeta Waaqayyo inni abbaan qe'een dhufe ka. Ijoollee Eelii achirraa gadaree bara baraan sanyiin ishee akka lafarratti namnetti. Qomoo Eelii ziriin ishee lafarra jirtu hin balleesse Waaqayyo. Indaa'uun barcumarraa kufee du'e kan jedhu kan isaa malee hin jiru. Guyyaa tokkicha bade qe'een. Kanaaf zirii kee keessaa kan dargaggeessa ta'uun argamu jedhee Saamu'eeliin immoo sagajjallaa taa'ee ilaalee Waaqayyoon waaqeffatu ol dabarsee jala gad dabarse. Harrayyuun dhufa gad dabarsaa ol dabarsa gaaf tokko. Gajjallaa taa'uun achitti hafuu miti gararraa taa'uun isa achitti hafuu miti gad dabarsaaf ol dabarsaan hin dhufa waan nun hojjennu miijaname. Garuu gatii Waaqayyo yeroo nuu kennee waan inni cubbuutti firoome isinitti fakkaachuu danda'a. እግዚአብሔር ለዘላለም ከኃጢአት ጋር አይታረቅም። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። Waaqayyo qulqulluudha. Ameen. Kanaaf bara Waaqayyo garaa nama jabeessu yaa biyya koo abidda bishaan namatti fakkaata. Bara Waaqayyo garaa nama jabeessu. Hin ceena seetee namni ta'e warri fariyoon. Kuma jaraa kee baana jette bishaan tuulame. Garaa jabeesseetti naqeyaa. Ansaa kee dabarsee jalatti immoo qadaade. Achi kee attafani fardaa wajjin achi kee attafani meeshaa fidanii dhufanii wajjin. Bara Waaqayyo garaa nama jabeessu mee jedhana. Bishaan abiddatu bishaan namatti fakkaateetti adeemu. Isa Waaqayyo garaa jabeessa abiddatti adeemsisaa jiru dhuguma wangeelii dubbachaa hidhatanii yaadina. Waaqayyo akkuma kanaan dura dubbadhe mi'a ittiin lolli gaggeeffamu keessaa fanjii kan jedhamu jira. Fanjiin hin darbatamus, fanjiin hin dhukaafamus. Hidhamee kaa'amaa abbaa dhaqee irra jeta. Abbaatuuf itti dhukaasa. Waaqayyo fuula namaatti maal jedhe laa karaan kun gaariidha kanarra deeme laanni kun immoo gadheedhaati isa kanarra immoo hin deemin jedhee itti fanjii kaa'a. Abbaa dhaqeef itti dhukaasa. Abbaatu dhaqee irra jetee itti dhukaasa. Israa'eliin karaa lamaan fuuldura kee kaa'edhe. Karaa kanaaf karaa kana filadhu filannoodhaan. Tiriiwiiliidhaan uume Waaqayyo. Barbaade badiisa filachuu danda'a namni yoo barbaade jireenya filachuu danda'a. Yoo barbaade du'a filachuu danda'a yoo barbaade immoo jireenya filachuu danda'a mirga isaati kun. Kanaaf nama laaltanii warri dogoggoraa jirtanii fanjii irra dhattanii jettu. Hin komatamu gaa Waaqayyotti argisiisa achi kun waan si nyaatu jira achi kun waan si balleessu jira jedhetti argisiisa abbaan naqee kee ajjetee nyaatamnaan Waaqayyotti hin gaafatamu. Kanaaf akkasi seerri Waaqayyo. Yeroo cubbuudhaaf duunu mana Waaqayyoo keessa tajaajiluu dandeenya. Dhaggeeffadhaa. Namooti baay'een caccabaa oolu warra seexanni karaa garaa garaa madaatti baasaa oola. Biraddistiin tokko tokko dingatatu hojii hojjetu urata yookiin hin tarsaa yookiin immoo akka tokko ta'a. Warri mandararra deemanii jiru warri qaawwa isaa sana duuchan tagganii
Garuu deebi'ee waxiin hojjetu. Bishaan dhimisa waan ta'eef. Har'a jireenyi nama baay'ee suphaadha. Suphamee taa'a waldaa keessa. Kanaaf ofiin suphiinaati. Itti haguuggatanitti maxinuun dhaqiinaati. Faabiriikaa ayyaana Waaqayyoo keessa gala. Koongoon dhummuugaa jalaa funaanamtee bakkeedhaa funaanamtee faabiriikaa dhattee geessee deebitee bareeddee gabaa kee taa'aa jirti. Koongoo haaraatti deebite. Jireenya keessa manca'e kana jireenya keessa cubbuun irratti mo'e kana faabiriikaa hafuura Waaqayyoo keessa gali haaraa taatee baata akka Phaawulos. Kibri ለእግዚአብሔር ይሁን. Haaraa godhee nu baase malee tokkichuma kee ture nu haaraa godhee si baase. Namoota baay'ee warra haaraa godhee isaan baase argineerra. Addunyaan kan isaan dinqifatu. Attamitti dhiisee baluu kana kan jedhan amma namni ajaa'ibsifachuu danda'utti. Jalloota warra dhumaa keessaa waamamanidha. Warra jallina hojjetan keessaan isa dhumaati jedha Phaawulos. Warra dhumaa waame. Warra isa dhumaa ta'eef. Kanaaf dubartittii ejjite sana Yesuus Kiristoos okkotee ishee lafa keessee kottaa isa gudii koonatti mettee dhattee lallabde. Har'a gudii namaa odeessina malee gudii keenya hin dubbannu. Tuu Kiristoos nutti mul'ate namaan dubbannu hangee dubbannu. Kanaaf ani Kiristoos anumatti mul'ate. Waaqeessi irraan dhaga'ee miti wangeelaa irraan dhaga'ee miti waldaan dhaga'ee anumatti mul'ate natti dubbate bara 1978. Na fayyise anumatti dhiyaate san fayyeen lallabaan. Kanaaf Kiristoos sitti mul'atee jennaan isaa wajjin walii galee jireenyi kee fayyaa ta'a. Namooti baay'een rakkoon isaan qaban irra kanadha. Ayyaanichatti of kennuu dadhabaniiti namas luuccessanii gara hin taanetti ofiis luuccaanii gara hin taanetti nama dinsisu. Kanaaf amantoonni warri Roomee keessa jiraatan akka amantoota bara keenya kanaa ta'an amala kaleyaatti dacha'an haasaa kaleyaatti dacha'an tapha kaleyaatti waaqa tolfamaa kaleyaatti qaalluu kaleyaatti uftuulummaa isa kaleessa uni qomoo eenyuuti nuni akkasi jedhanitti gaafa isaan dacha'an Phaawulos kana barreesseef. Nutu caalaadhu Ayhuudoonni nutu gaasha qaba isinirra jedhu inni immoo lakkii hunda keessa nu ayyaana Waaqayyoo tole isin qixxeesse ayyaanichuma jala jiraadhaa. Maal jechuudha kuni boqonnaa 4 lakkoofsa 1 gaafa dubbiftan argachuu dandeessu kana Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 11. Jarri maal jedhuun seera eenna ijoollummaa keenyaatii jalqabnee guyyaa 8 jalqabnee eenna qabannee nu seera Waaqayyoo eenna nuni qomoo filatamaadha qomoo Abrahaami warra kakuutii jedhu. Seera eeguudhaanii nuni tokkoffaadha jedhu. Seera eeguudhaan jireenyatti hin galamu. Abboommii kurnan eeguudhaan jireenyatti hin galamu. Hin dadhabamee ennaan dhufeem Yesuus. Jabboota dhiyeessanii dadhabamnaan xobbaallaa hoolaa dhiyeessanii dadhabnaan gugee dhiyeessanii dadhabnaan isa seera uumamaa keessatti cubbuu irratti kakate siif nadhitti gidduutti diinummaa nan uuma inni mataa keetuma ati immoo koomee isaa hidhitaa jedhe. Maa inni beektaa diinummaan sun diinummaa cubbuu gochuu dhufe. Diinummaa cubbuuti. Isa abbaa cubbuu diinaa seexanaa gochuudhaaf dhufe. Kanaaf seera eeguudhaan hin fayyamu. Seera eeguudhaan namni Kiristoos Yesuusiin fayyisaa jireenya isaa godhateen fudhatiin abboommii hunduma isaa yoo eegeeyyuu hin fayyu. Maaliif hin danda'us? Hin danda'us. Maaliifan eegare abboommii yoos? Maaliifan abboommii kurnan eega? Yesuusiin amanee fayyeedhaan jireenya bara baraa argadheera. Garuu cubbuu hojjedhaan jiraadhu nasaa baheera de. Maaliif ree? Kana dhiiseef kanani ejja dhiiseef kanani soba dhiiseef jireenya bara baraatti galuun miti. Mallattoo fayyina kooti. Nan fayyee hin ejju. Nan fayyee hin hatu mallattoo fayyina kooti. Kiristoositti amaneera. Innis immoo lammaffaan dhalchee mucaa sana godhateera. Mucaa cubbuu immoo hin qabu Waaqayyo. Hin qabu. Mucaa cubbuu iyyuu nuumneem seetana dhufee cubbuu hojjechiise malee. Isa iyyuu mucaa cubbuu dhasheere karaa Yesuus. Hin qabu እግዚአብሔር የኃጢአት ልጅ የለውም ወገኖቼ. Waaqayyo mucaa cubbuu hin qabu karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos warra cubbuudhaan badanii turan dhalche warra sattamaniif hin dhalatan. Ilmi immoo abbaa fakkaata. Dhalli abbaa fakkaata amma abbaa irraa dhalate. Sakalee kee abaanii fakkaanna miti immoo dhalan. Kanaafuu Yesuusin amannee fayyine jennee bakka qulqulloofneerra foon keenya cubbuu hojjeta jennee akkattiin joon jaa jirra yoo ta'e nan fayyee maannire yoos immoo fayyuun koo maaliin mirkanaa'e ergam gara gooftaa dhaqee nan tataanaan ergam gara gooftaa dhaqee nan soba taanaan ishi mallattoon koo maayinni warra kaanii wajjin kottaa gooftaatti amanaa jechuun maal jennee jenna maal hojjetu dhufanii
Anoonaa waasaan naan galu. Mee qo'ime ani soorgan gooftaa fudhee nana tanan dhugaa daarii dhiiba namachaa xalaan jirre walitti bari namadha. Warra kaanii maal hojjedhaan jedhaarree dhufe. Kanaaf namni taayifoidiin qabee qoricha taayifoidii fudhatee bishaan booruu dhaqeen dhugu. Hin fayyu. Bakka isa qabame sanaa fi qoricha fudhatee fayyee iddoo isheen irraa qabdu irraa moof eeggata. Gooftaan isatti kanaan dura goote sana si maareera. Sii dhiiseera cubbuun koo ta'u. Inni ati erga sattamante hidhattee hojjettu moo Kiristoosiin lammaffaa fannisuudha. Kiristoosiin lammaffaa fannisuudha. Kanaaf akka garaa keenyaatti jiraanna taanaan amanuun keenya hiikisaa maa inni? Tajaajiluun hiikisaa maa inni ree? Maa inni? Indaa'uma akka jedhe Paawuloos. Warruma gooftaan fudhanne gidduuttuu gurra namaatti hin tolu waan isin gidduudha dhaga'amu jedhe. Marmaachisu. Kanaaf cubbuun nutti mi'aanu ajjeesaa jira. An akka cubbuu mi'aawu hin jiru yoo irraa sittan malee. Gaafa keessa jiran cubbuun hin urgaa. Gaafa keessa jiran cubbuun hin mi'aa. Mana fincaanii gaafa dhattan balbala yeroo geessanii hin ajaa. Funyaan qabattanii ol lixxu. Daqiiqaa 2-3 booddee yernaa fayyadamtanii jettan immoo achirra teessanii yoo duu jalqabdu wal bartu ciincaa mana kee wajjin. Gisee bakkee dhaabattan isinitti ajaa malee cubbuun keessa linnaan hin mi'aa. Ay kanaaf galuu dadhabanii namoonni baay'een. Mi'aa. Haati taaffitan. Foon kanaa wajjin walii gala waan ta'eef miira isa barbaadu jira nurra waan ta'eef mi'aa. Garuu dhuma isaatu addaa. Kiristoosii wajjin jiraachuun immoo karaan ishee qal'oodha. Dhiphina dhuma isaatu garuu bal'ina. Isa filachuun kan namoota muraasaati. Filadhaa isiniin hin jedhu filannoon kan keessan. Ammayyoon isinii miidhuudhaaf, isinii gadi qabuudhaaf, isinii akka na jaallattaniif akka na jibbitaniif dubbachaa jira miti. Kun nan gashwanaan. Na jaallattanii mana koo naan bushitanii. Na jaallattan hojjaatti naan dabaltanii. Na jaallattan jireenya bara baraatti nan gashitanii. Na jibbitaniis waan tokko hunan gootanii. Akka na jibbitanis immoo barbaadu. Kanaafan dubbadhas miti. Abaluunfaa diiguu fanaasaas miti. Abaluunfaa ol qabuu fanaasaas miti. Kiristoos inni biyya lafaatti dhufee fannifame oola jedhu. Inni oola jedhu sagaleen isaa oola qabu. Sagalee isaa ol kaasuu fanaasaa. Dubartii miidhuuf dhiira miidhuu fanaasaa miti. Tajaajiltoota miidhuu fanaasaa miti. Utuu ta'e osa kanatu sin fayyisa. Warra iddoo sin jirtanitti sirriidha jabaadhu jedhantu sin ajjeesaa jira malee ana miti. Anatu sinirraa mana diigaa jira miti. Warra jabaadhaa sinin jedhantu mana diigaa jira. Sirrii natti dubbatteeru soba dubbatte isaanii kan si ajjeesaa jiru. Ani garuu si fayyisaan jira. Sagaleen kun hin fayyisa. Sagaleen kun waaqaaf lafa uume nan lallabu. Raajiin as kee haa ba'e mul'anni as kee haa ba'e. Ameen. Ameen hin jedhe. Si'a sadii si'a afur ameen utuu jedhanii gaarii ta'a kun as kee haa ba'e kana haala hin jiru laftii waaqtuu sagalee waaqayyootiin uumame. Kanaaf iyyuu sin miidhuuf miten sitti mi'aa si ajjeesa. Hin mi'aa akkoo mukichi akkoo mi'aa'edha nyaachuudhaaf hin mi'aa'edha. Kanaaf namoonni hatanii takkaadhumaan isa guddaa bira ga'an miti. Waan xinnoo tokko hatanii itti mi'oofte itti dabalanii itti mi'oofte utuma jedhanii steeppiin isaa guddataa deeme malee har'a kaa'anii miliyoona fuudhan miti. Mana kee aduun bulloo fuudhuu jalqabanii. Inka qammasaatu deemanii mi'aa bakka ekspiriyaansidii ta'a deemna wanta sanatti. Kanaaf namoonni haadha manaa tokko baasanii haadha manaa lammaffaa fuudhan ikkoo maaliif jettan amma 5, 6, 7 fuudhan itti adeemu maaliif jettanii gaarii argadhee tanan bakka nagaa argadhee quufeen dhiisa jedhaniitu deemu garuu beela isaatitti hammaataa deema. Gaafa dhugaatii tokko dhudduu situ dhugatuun ta'e dhugaatii ati sila dhuddeetu dhuga sattaan. Ejjas takkaadhuma dhatta malee erga ejjitee booddee ejjatu si keessaa ejja malee si miti. Manfasii sana si qabata. Kanaaf inni garbummaa cubbuu jalatti deebiftanii qabana keessumatti immoo warri Kiristoosiin fudhatanii qulqullaa'anii addaatanii deebi'anii dhoqqee keessa ta'an akkasaan fokkisanii. Nama sila bokkaanitti roobee yandoon duulleessemee raaree bacabbacaa keessa deema bishaan booru. Namni inni wayyaa miicamaa caammaa miicamaa qabu garuu mana jala dhaabatan litutti. Wayyaasaa jalaa badan. Inni sun garuu tortoraan roobanneessu. Warri kaan tortoranii roobanneessanii. Warri Kiristoosiin fudhatan garuu kee hin deeman. Kanaaf warra silayyuu tortoranii keessa deemaa jiran ilaaltanii.
Wayyaa keessan isa haaraa fudhattanii naqinaa Kiristoosiin ati uumama haaraadha. Haaleluyyaa. Addis የተወለደ addis ፍጥረት ነህ አንተ. Uumama haaraadhaati. Kiristoos gatii keessii kanfalee mucaa Waaqayyooti barcuma haaraa sii qophaa'eera. Wayyaa adii uffatee taa'anna biraan biraa jedha malee wayyaa turii hin jedhu. Wayyaa adii sii qophaa'eera. Maaliif turee si ta'u jala? Kanaaf sitti mi'aa si ajjeesa. Garuu si wajjin hin hafu. Yoo dhugde dhugaa naftu, yoo ejjite ejjaa naftu, yoo sooromtee naftu gaaf tokko hin deemta. Yesuus bara baraan si wajjin jiraata. Kanaaf obsi kottu duukaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan jajamaa ta'u. Ameen. Waaqayyo dhugaadha. Dhugaa namatti hima. Ameen. Eenyuun sossoba eessa si kaa'at maaliif si godhata Waaqayyo sossoba? Gootaraa isa kamitti si naqatamoo? Qonnaa isa kamitti si ergatamoo? Meesaa isa kamitti si ergatamoo? Biiroo isa kamitti si qacarataa si sossoba Waaqayyo? Maal si hojjechiifata meemmee? Waaqayyoon gara laafessa gaarii namatti dubbata. Gaarii namatti dubbata gara laafessa. Maali? Saba Israa'eliin immoo garaa jabaate kan karaatti 600 fite. Amma keengaan isaan namami. Sadoom Gamoraa kana ibiddatti buusee gube ati maal caaltee jennaan? Isaanis oo namuma. Waaqayyo bara baraan cubbuu wajjin diina. Ayittarraqim lazalaalem. Kana hubachuun baay'isa. Kanaaf isin sossobee Waaqayyoo isin saadee isin rursee maalitti isin godhachuuf dhugaa isin itti mee jireenyatti isin waama malee. Yesuus ikkoo sossobbaa miti ingilizii du'een bakka. Namni na amane haa fayyu, namni na duukaa bu'ee haa fayyu jedhee karaanii ofannootti wawwaatee utuu jame ilaaluu du'e Yesuus. Ameen. Namni natti namanne immoo bakka jireenya bara baraan qabu jedhee fitee deema. Gabaar sossobbiin qabu kun dhumeera dubbiin. Waan dhume keessa deebitanii hin biraa haasa'uun naqina alkool. Kanaaf Yesuus jaallatee sii du'e jaallattee jiraattaaf. Caccabsee reebee siin kaa'u shiftaa miti Waaqayyo. Na caccabsiin areebi warri jettan jaallatee sii du'e Yesuus malee situ iyyata dhiyeeffate miti. Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa kennu jaallatee sii du'e jaalladhu jiraadhuuf. Ameen Yesuusiif jedhii jiraadhuuf. Maqaan isaa bara baraan hajajamu. Yoo na jaallattan naa faarfadhaa jedhe miti. Yoo na jaallattan naa ilishaa naa fuurichaa naa iyyaa jedhe miti. Gaariidha oo beetan. Amantiidhaan shubbisaa fi cubbuun qabu. Garuu yoo na jaallattan shubbisaan jennu, yoo na jaallattan qeesii naa ta'a wangeelaawii naa ta'an jennu, yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedhe. Namooti baay'een gooftaan jaalladheedhu abboommiin irra hin jiru. Mee bira koo kana faradaa biyyaa. Gooftaan jaalladheedhu waan gooftaan jibbu hojjetaa oolu faradaa yaa biyyaa. Mee dhaggeeffadhaa mee ayyaanaan fayyineerra foon keenya cubbuu hojjetama lubbuun keenya bilisa ba'eeraadhu. Dinqiidha. Kan jireenyatti galu silayyuu foon keeti. Lubbuudhumaan galla'oo yoo ta'e foon keenya jijjiirame galla'oo. Ilaani Galaatiyaa boqonnaa 5 kee akka jedhu namoonni hatan namoonni akkas godhan namoonni machaan albaadhuman gadhooman jedha lakkaa'eeti. Akkuman kanaan dura isinitti matumaa mootummaa Waaqayyootti hin galan jedheera jedhe. Hin galanidha. Hawwiin cubbuu ulfoofti cubbuun immoo ulfooftee du'a deessi jedha. Eenyu fa'isin warri cubbuun jireenya daa'attan. Kanaaf hawwiin ulfooftee immoo du'a deessi gatiin cubbuu du'a jedhe eewu shaare eewu wangeela biraa saafee fide. Nuufidhaa jiraatiin jiru. Yoo na jaallattan abboommii koo eegaa. Ani qulqulluudha isin immoo xuraa'ota ta'a jedhe. Ani qulqulluudha ijoollee koo isinis qulqulloota ta'a jedhe. Har'a immoo yaa ba'eeree inni qulqulluudhaan nun immoo hin xuroofna. Inni qulqulluudhaan nun immoo dhokkee keessa raaree bacabbany. Lakkibba. Atiyyuu kellaa qulqulluu keessa mana qulqulluu kee jiraatta Waaqayyo atoo mana qulqullummaa isaati kosii kee jiraata. Ati Kiristoositti dabalamtee tasattamanuudhaan jedhe dabalamneerra. Ani isin keessan jira abbaan na kee jira jedhe. Isin keessan jira jedhe. Naa bantanii nan ol galeen taa'aa jedhe. Erga Yesuus nu kee jiraate jireenya bara bara arganne irra ta'eetiin wajjin na dhaqe moo? Yoosoo Yesuus baanu cubbuu shaakalsiisaa jirra jechuudhaaf nu wajjin dhaqe taanaan. Laakki ofii makeetii dhatte Yesuus wajjin hinnan. Jireenyi bara baraa sagalee Waaqayyoo keessa kan jiru isa kana ibsa. Kanaafiyyuu
akkuma isinitti mee ayyaanaan fayyine cubbuu hojjenna warra jedhanii yoo sammuun isaanii gar malee yaade ta'irraan kan hafe macaafni qulqulluun takkaayyuu lafa hin kaa'u. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis cubbuun dhiifatamaadha. Yesuus dhufee cubbuun deeggarre. Cubbuutti fayyise malee. Cubbuun keessii dhiifameera jedhe warra fayyanu. Fayyinuu fayyina garaa ciniinnaa caala miti. Fayyina mataa bobuu caala miti. Hona bobaa fachiifte mataan eegguu wanneen gadda isinitti mee waan na gootuun qabdu jireenya bara baraan dhowwattu mataa dhukkubbiin. Cubbuun garuu na dhowwata. Yesuus garuu akka jedhe namicha kanaan dhukkuba kee irraa fayyimoo cubbuu kee irraa fayyiteettaa caalaa jedhe. Dhukkubnoosa cubbuu caala kiniiniin isaa hin jiru hindi. Kiniiniin isaa hin jiru Ameerikaa. Qoricha cubbuu ta'ee dhufeeme Yesuus eewu kan rakkasiifte ati. Yesuusin liqimseenna kee cubbuu hojjedha kan jette walii galee. Kanaaf Yesuus qoricha cubbuu ta'ee gara biyya lafaa dhufe yee ኃጢአት ዋጋ ሆኖ ነው የመጣ. Gatii cubbuu ta'eetu gatii cubbuu keenyaa nurraa kaffale. Malee eeyyama cubbuu nuu kennu gara biyya lafaa dhufe miti. Warri cubbuun nu ajjeese tun beekin karaa addaam cubbuutti kuufne Yesuus isa qulqulluu kanatti amannee jireenya akka argannuuf dhufe. Malee sana miti. Keessumatti warra ifa arganii deebi'anii dukkanatti liixanii isaaniin gara gooftaatti deebisuun rakkisaadha. Kanaaf kanan bisheessee dubbachaa jiruuf warra mana waaqayyoo keessatti gooftaa arganii gayyaan achi ol deebisuutuma karaadha malee warra kaan warra gooftaan beekinas fiduun salphaadha. Nama sila dukkana keessa deemu iji isaa dukkana baree miilli isaa dukkana baree calma deekee deeman sila dukkana kee deemu. Nama baatiriif gucii harkatti dhaameme achuma teessi malee garatti deemtuun qabdu. Caalaatti dukkana. Amma namoota baay'eetu caalaa dukkanaa jira warra biyya lafaarraan adda. Maaliif ibsaat harkatti dhaame? Ameen si eebbiseera irraa jalqabee ibsaa wangeelaa si harkatti hin dhaamin. Gatii ibsaan isaan harkatti dhaamee fi sirriima biyya lafaa hunduma dukkanaa eessu. Ansaanii dhaame malee keenya ifeera. Ifeera. Kanaafi waan ani isinitti himuu barbaadu garbummaa cubbuu jalaa baatanii garbummaa Kiristoos jala akka jiraattanidha. Garbummaan Kiristoos jala jiraachuu qambarrii seexanaaf irraa fuudhanii lafa kaa'anii jireenya keenya samuufaa kalee haganne haaraa Yesuusiin akka uffannuudha. Ameen. Warri Yesuusiin uffachuu keessanitti amantan Yesuusiin uffatanii iddoon taane naqani. Wayyaanuma suufii uffatanii yuumee isaan naqani. Koshinaa galanii biddeenan tolchanii. Yesuusiin uffatanii kan naqanii waan biraatti beekte famini. Ajaa'iba. Yesuusiin uffatanii iddoon taane hun dhaabatanii. የተከበረ ጸጋ ነው። አምላክ ነው። ከኃጢአት ጋር ፈጽሞ ለዘላለም አይገናኝም። አሜን። ጋሩ ጩቡራ ሲፈይሴ ሙጫ ቁልቁሉ ጎዴ ሲፍረታ አሜን። ኢሰሙዋቲ ሞ ጅሬኛ በረበራቲ ገሉ ፈነዲፍ ተሚት ጅሬኛ በረበራቲ ገሉ ሶበዲፍ ተሚት ጅሬኛ በረበራቲ ገሉ ረከታ ገርጋር ተሚት ጅሬኛ በረበራቲ ገሉ ፈስራታ ከፈል ተሚት አስራታ የቢፈሙዳፍ ከፈል ኤበቱ ተርከ ጅራ ዋን ተይፍ Kanaafi mallattoo fayyuu keeti asirraa takaffaluun kee mallattoo fayyuu keeti wangeelaawwata gargaaruun kee mallattoo fayyuu keeti istiidiyoo kana gargaarte malee jireenyatti galtaatii kun nu gargaarisiin hin jiru. Garuu mallattoo fayyina keeti fayyiteetta fayyinni kun nama bira akka goof gochuu dandeessa. Garuu jireenya bara baraan argadha itti yaadisa Yesuusumatti amanii hin argatu. Anuu gatiin lallabe kanaaf hin argadhu. Yesuus Kiristoosiin jireenya koo itti kenneetan hin argadha amantiidhaan. Saadiq beeyminatiin ooraal. Ameen. Kanaafi mul'ati luuteen argate isa kanaadha iddoo garaa garaa dhaqee lubbuun isaa haara galfachuu dadhabdee amantiidhaan akka namni fayyu baree dhufe gaa. Kanaafi inni luuteriin fa'aa kaatolikii keessaa baase isa kanadha. 15% is the God work and the 15% is the human work jedhani. Harka 50 namatu gaarii hojjeta harka 50 immoo waaqayyotu nu hojjete jedhanii dhibbaan qulqulloofnaa jedhanii lakkii baakoo dhibba saayii waaqayyotu hojjete amannee fayyina malee qulqullummaan qabnu qulqullummaan keenya moofaa baarsaatii jedhe luuteriin. Moofaa baarsaatii. Hin qabnu qulqullummaa. Yesuusitti amanuu keenyaan garuu qulqulloofneera. Ameen. Waasii nuu ta'eera. Ameen. Waasii ta'ee si baase malee lammaffaa eeyyama sii kenne miti. Fakkeenyaaf hoolaatee honjaatootti hidhame mana hidhaatti. Badhaasaan yookiis immoo tolasaan obboleessi koo yoo waasii ta'ee dhufee na baase ani immoo gaafasuma galgala wanta keessan gaa namaa baase namichi waasii naa ta'e na duukaa hidhama. Yesuus isatti kaleessa hojjette gaafa isatti amantu sirraa bilisa si baase sana bilisa si baase waasii si ta'e isaan lammaffaa dhattee hojjettuuf immoo Yesuusumaanuu gaafii keessa gashitaa jechaadha.
Kanaafi namicha waa siinaa ta'e wajjin na hidhuu yookiin immoo situ baase sangaa nama achii jedhanii iddoo hattuutti isa dabarsuun isaa hin hafu. Kiristoosiin lammaffaan fannisiinaa. Hin dadhabne nu maariidhaa kadhadhaa ammayyuu harki Waaqayyoo bal'aadha. Amma lubbuun keessan isin keessaa ba'utti harki Waaqayyoo araaraa bal'aadha kottaa qalbii diddiirradha. Kufaa Waaqayyoon kadhadhaa akka namaa cubbuun koo ta'uun akka koo kana iyyuu aareen haasa'uun akka koo kana dafee iyyuu dubbatu ni maaliifi gooftaadhaan lafa qabee gatteessisuu danda'a. Sa'aatii barbaadetti cufuu danda'a, sa'aatii barbaadetti banuu danda'a. Kanaaf isin qalbii diddiirrannaan mucaa bade isa Lukaas kee haasanadha. Araara isinii godha cubbuutti biyyan jabeessinaa. Yoo ofii kee haa ba'uu dadhabdan annan dadhabee isin kee haa galaa jedhaallee himaa. Na ilaaltanii dhumiinaa jedhaa dubbadhaa. Isa isinii wayya. Maaliifi namni nama gufachiisudha gaandaa akkuma morma isaatti hidhamee galaana keessattuu bu'ee wayyaa'e. Kana jaalaa dubbii gara biraadhaan walitti deebinaa. Isa waaqarraa fuudhee dubbadde waaqa isiniif asifeessu. Amma naa mul'ate isinitti hime. Isa naa mul'ate walimmoo isiniif mul'atu. Ameen. Na jaalladhaa isin jedhu na jibbaa isin jedhu Yesuusin jaalladhaa. Ameen. Ameen. Anaanis Yesuus keessatti na jaalladhaa. Anis Yesuus keessatti isin jaalladhaa. Sana alatti waa gatii hin qabu. Kanaafi garbummaa cubbuu jalaa ba'aa jedha. Dubbisee tanan kadhadhaa isa gadafe. Waan dubbachaa oole kan hundumaa walitti qabee kan jiru kutaa isa silarraa dhiisee deebi'een dubbisee galateeffannee xumurra. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsaa isa gadafe 5 irraa jalqabee. Akkuma du'a isaatti isaa wajjin walitti dabalamne. Akkasuma du'aa ka'uu isaatiin isaa wajjin walitti hin dabalamne. Yesuusitti dhaqnee dabalamnaa jechaadha. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti ilaalala. Deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhaqna inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaa keenya isa moofaa isaa wajjin akka fannifamee hin beeknaa jedhe. Dubbifadhaa wangeelii. Akka fannifamee hin beeknaa fannifataniiru warri Kiristoos. Namni yommuu du'u humna cubbuu jalaa hin baha. Ameen. Haaleluyyaa. Humna cubbuu jalaa hin baha malee jala gala jedha miti. Cubbuun humna mataa isaa danda'e qaba kaa Kiristoos humna irratti fudhate malee abbe. Maal hojiittuuf deebifnaa sakaleessaafuu kun madaansaa iyyuu nurraa baay'ee nu miidhe. Tu Yesuus dhufee nurraan galagashinee ta'e gudeeshi cubbuun galagalu. Yesuustu dhiigaan galagashi. Isa Yesuus dhiigaan galagashee deebistee naafiin. Yesuus Kiristoos cubbuu koo tokkotee dagaagsee guddisee mirga cubbuu eeguuf gara biyya lafaa dhufe miti. Kanaafi hundeedhaan nama kee buqqisee dhalli namaa akka fayyu dhufe humna qalbii diddiirrannaatiin humni cubbuu buqqa'e. Kanaaf Waaqayyo galataan kan jajame haa ta'u. Sagalee dhageenye isa waaqarraa dhufe isa dhugaa ta'ee asirra jiru dhugaa nan dubbadhe laphee kee biraan darbe. Ameen. Bara baraan galatoomi. Bara baraan galatoomi. Ati qulqulluudha bara baraan cubbuu wajjin walitti hin firoomtu. Cubbuun mana kee hin jiru. Ameen. Cubbuun si wajjin wal argee si wajjin walitti hin firoomu. Ati cubbuu wajjin wal arguu hin dandeessu. Warri waaqarraa qulqulluu dhanee si faarfatanii maqaan kees qulqulluu. Teessoon kees qulqulluu. Ameen. Jireenyi kees qulqulluu. Warri sitti amanis akka qulqullaa'an barbaadde ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaa seexanaa isa cubbuu biyya lafaa kana irratti facaasee yaada namaa bittimsaa jiru kana qabi ati. Rukuti ati. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii seexanaa jigsuudhaaf gara biyya lafaatti mul'ateera jedha. Amma iddoo na dhagaa jiran kana mana na dhagaa jiran kana keeyaa ergaan cubbuudhaan manatti ol gale. Xaxaan cubbuudhaan manatti ol gale. Humni cubbuudhaan jalaa takaalame. Mul'anni jalaa takaalame. Afaan haaraan jalaa takaalame. Ergaan jalaa takaalame. Kakuun jalaa takaalame. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan ka'e haa ta'u. Haaleluyyaa si haa galatu. Anaanis na gargaari. Mana kee keetti na eegi. Warra dubbii kanatti jiraatanii jireenya argatan taasisi warra dhaga'an. Maqaa Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabuunan si kadhadhe. Ameen.